你别笑。最后转移的原因吧。السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نغان كينيا كبجافي جارلا بكا جرتنا توندا كيسن سنغو أبي كنا كيسا غاني سينا إرغا كيسا سينا مبكا كنا نفلنا أجبودا أسفلنا سنبودا قلت مانغرا فيديو كينيا ديبنا أجبودا فيديو كينيا بكا تورا بنيني رغنا Ciboda asfne video cha ni cagasna Okay, video kana irratti wanti isin hubachuu qabdan fakkeenyaaf erga waan kana ofirraa fuudhee darbate fakkeenya amma wanta kana darbachuuf miti erga darbatee booda kolfe fakkeenyaaf hin kolfe amma isaanaa saaraa jechuudha gaafa kana harka isaa kana too kana dheeresse hin bada harka isaan dheeressuuf kana harka isaatiin dabarsine quba saaddeen itti dhaabela yoo walakkaa kanaan qubni kun wal darbe fakkeenyaaf hamma dhaabatee haasa'e kuni hamma namichi inni dudduubaa dhufee itti qaxxalame ala erga darbatee ka'ee dhaabatee itti kolfe erga kolfee ka'ee dhaabatee ooma sakandii 10 sakandii 5 hamma dheerfattan gaasintu beeka hammi isin fayyadu walakkaa kanaa jechuudha erga kanaas hamma gaa viidiyoochi dhumeeraa jechuudha akka viidiyoochi akka waan dhumeetti maaliif inni gara kanatti dudduubatti gara kanatti hafe fuuldura kanatti dhufee qaxxalama malee dudduuba kanatti viidiyoocha dheerina isaan dabalu dheerina isaa yoo dabaluu barbaaddan isuma fuulduraa kanarratti dhaabii keessanitti turtan erga kanaas akkana fuulduratti akkana darbitan keeppicha keettanii erga fakkeenyaaf waan darbattan sana erga keettanii booddee ol utaaltan yeroo tokko asirraa jammaraaraa jechuudha asirraa jalqabuufi. Okay. Erga kanaas hamma gaa dhaabatee hasaara inni kunis harka isaas keeppiis ta'ee waan darbatu kana akkana dabarsin walakkaa kanatti waan adda kutu jira waan ta'eef yoo adda cite yoo fakkeenyaaf harka isaa kana yeroo kanatti harka isaa kana fakkeenyaaf gara kanatti akkana dabarsee hin citaa walakkaatti akka inni citeen beekamaa jechuudha amma gaa erga akkana goonee amma gaadhaan erga fidannee viidiyoo keenya akkanatti waraabbannee jalqaba kaameraadhaan silkii keenya keessatti waraabbannee gaalaarii keessaa dhaqnee viidiyoo kana erga fidannee booda hamma silkii dhufee qubaan tuqee kaasee irraa kaasnee bakka kana rukunnaa fuuldurachatti kunnaa hamma lallagaa okay. Ashi bira dabarfannaa hamma gaa eddeen socho'u kanatti bakka kanatti akkana gadi tuqnee bakka kana dhufnee bakka lamatti kun erga kunnee booda hanga inni dhufee gara fuulduraatti akkana darbee keeppicha keetee bakka kanatti fuuldura hamma inni deeme kanatti kun gaafa kana mee akkam ta'e hamma horee isa gadii kanatti rukunnee wanta akka waan baay'ee wanta akka waan nama rakkisuun qabu wanti kun yoo as dhufnee isa gadii kanatti rukun
lamatti nuu baase. Bakka kana qubaan akkana gadi qabnee fuulduratti akkana bunnee fuulduratti akkana bunna. Isa kana immoo ni gubna ni balleessina isa kana. Okay. Hamma gaa wanti nu hafu maali? Bakka kanatti iddee fakkeenyaaf kunooti keeppichi darbatamee hawaatti hawaa jira laa kunoo bakka kana. Bakka inni hawaa jiru kanatti isa kanatti bunna akkana. Okay. Erga kanaas isa gadi kanatti akkana dhukunne bakka kana dhufne as rukun amma walitti qixxeesseera mee hamma laal sitti gaala harka isaa kana maal hojjete harki isaa kun mul'ataa jiru laa harki inni kun isa inni mul'ataa jire kana immoo akki godhame immoo fakkeenyaaf egaa utuu waan harki isaa kanaa bareechas dheerate harki isaa as hin darbine laa harki isaa kana caalaa as hin darbine laa kan isa kana caalaa as hin darbine keeppiis yeroo baafatu as hin bunne laa hanga kana hin darbine bakka kanarratti dhaabdanii isa gadi kanatti tuqxanii xiyya sii kana sinii fida kunoo xiyya sii kana laa xiyyi siin kun gara kana akkana butii jedhaatti yookiin akkana butii yookiin akkana butii jedhaatti ani immoo amma akkanan buta. Okay. Amma gaamee harki isaa dhokate jira. Harki lachuun dhokanne jechuudha kan lachuutu hin dhokanne kunoo. Isa gadi kana isa dheeratee bakkuma kanatti akkana dhumatti butuu dhiiftanii bakka kana rukuttanii dudduuba kanatti kuttu. Achi booda hamma gaa sirrii isinii galee dhaame fakkeenyaaf hamma gaa ala dhufu maal ta'ee bakka kanatti kunooti kaleerii jijjiirate inni gara kanaa. Kaleerii jijjiirate. Kaleerii sababni inni jijjiire maaliif? Kaameraatti waan siqeeffatu fakkeenya kaameraatti achi siqee sirriitti namni mul'atuuf malee tu kaameraatti achi siqee kaleerii jijjiiru. Haa ta'u erga immoo jijjiire yoo bakka kana rukunnee fakkeenyaaf hamma laa garaagarummaa isaa bakka kanatti ilaalaa gala bakka kanatti fakkeenyaaf inni kun ifaadha inni kun bicuun gurraacha. Hamma immoo as rukunnee as dhufnee bakka kana isa gara kanaa ta'ee isa gara ta'eetti ilaaltanii isa gara kanaa fakkeenyaaf inni kun isa ifaati kunoo ifaa bakki ifaasii qaba. Xiqqoosi parsantii quba keessaniin bakka kanatti ilaaltanii parsantii meeqa irratti? Parsantii 4 irratti. Kunoo parsantii 4 irratti. Hamma garaagarummaa qabaare. Kan guuttanii ilaaltan xiqqoodhaan buttanii fakkeenyaaf jaagaa fakkeenyaaf akka inni gubatu ilaalla. Jaha harka keessan qas goota malee wanni hin deebiin taatee yoo dhufeen galajjaa. Shan afur irratti sirrii galee jechuudha.
kanuma wanti biraan jiru. Asirratti kana fakkeenyaaf giddu galeessi kun isinii galuu diduu mala. Isinii galuu diduu mala akka waraabbii viidiyoo keessanitti rakkoon yoo waraabbii viidiyoo keessanitti yoo ta'e malee walakkaan kun bakka akka marukunnaan isinumaaf gala. Yoo gara kanaan immoo isinii galuu baate fakkeenyaaf hamma galee jira guutummaa guutuutti galee jira. Yoo immoo isinii galuu baate fakkeenyaaf bakka kana rukuttanii alaa amma as rukuttanii amma immoo asitti rukuttanii gaafa kana maal ta'e akka awwalaatti deebise akkana gootanii yookaan immoo yoon immoo wanti akkana guuttanii kaatanii fakkeenyaaf kirritti isiin kun asii fachi dabuun qabdu isiin kun rukunii hundaanuu caafii irratti mul'achuu qabdi gara gadiitiis gara oliitiinis achi booda bakka kana rukuttanii as rukuttanii akkana guttan amma fakkeenya akkanattis galeera akkanattis galeera yoon immoo isinii galuu baate akkanatti gadi buttanii akkana gootanii hamma wal caaleera laa hamma wal caaleera akkanatti buttanii ol buttanii qubaanis yoonni guddiftanii xiqqeessitanii jennaan sirrii isinii galaa jechuudha. Amma fakkeenya sirrii miti laajaan kun adda muramee jira. Isa kanaaf karaan inni gabaabaan isuma asii kana isuma kana amma sirriidha jechuudha. Kolfaa fi waan adda addaa irra kaachuu barbaadan silaa buufattanii qabaachuu isin barbaada. Kaameeraa keessas ni galaa bakka inni jiru hidhattanii fidattanii fakkeenyaaf amma kolfuma garaagaraa fakkeenyaaf viidiyoodhuma kana as rukuttanii bakka maqasii kana rukuttanii isa kana irratti rukuttanii isa kana deebitanii dileet gootan sagalee asitti isinii baasee jechuudha. Amma fakkeenya game akkanatti ekispoortii bakki jedhu kunooti kan keessan yoo tuqaan sadi fakkeenyaaf amma tuqaan sadisiin kun ilaal tuqaan sadisiin kun yoo as jiraatte bakki ekispoortii godhe gadi isinii buusu bakka kana isiin kunis yoo mallattoon isii ol garagaltee jiraatte xiyyattii isiin yoo gara oliitti ol garagaltee jiraatte as rukunnaan isinii bu'a. Amma immoo kun immoo as rukunnaan namaa bu'a. Bakka kana rukunnaan ekispoortii kana jechuudha. Sigaaf dheesin keenyaan ekispoortii godheedha. Galatoomaa ulfaadhaa isin jaallannaa. Nu jajjabeessuun dagatinaa laayik sheer godhaatii sabiskiraayib gochuu immoo kan dagannee isin jaallannaa nuuf jiraadhaa isin jenna. Galatoomaa.